Abiyyi Ahmed. Namni haati gaafa rimaa garaa keessa jiru ati mootummaa torbaffaa taata jettee itti himtee manfasiidhaan itti himtee abjuudhaan itti himtee gizee daayipparii irraa jijjiirtu itti himtee mootummaa torbaffaa taata jetteeni akka mootummaa torbaffaa ta'u osoo abjuudhaan haati itti himtee manfasiin isaa hundi itti himee beeku Abiyyi Ahmed maaltu raffise? Meena himame maaltu raffise Abiyyi Ahmed? Akkasitti yaaduu qabdanii jechuudha. Jawaar usuu aangoo barbaadee jedhee usuu dantaa aangoo barbaadeetiin jedheeti fidee kompiitara ofii ittiin qabsaayaa ture. Kompiitara ofii ittiin addunyaa girgireessaa ture fuudhee fideetiin galee lammatti hin kennu jechuudha. Fuudhee fidee galee biyya tana Abiyyi ittiin kennu jechuudha. Sinee galee miti biyya tana Abiyyi ittiin kennu. Akkasitti yaaduu qabdan akka dhuufuun keessanitti itti yaaduu osoo hin taane akkuma fincaan keessanitti itti yaaduu osoo hin taane jechuudha. Akkasitti yaaduu qabdan akkasitti assaabuu qabdan. Waan akkasii san sammuu keessatti fookas gochuu qabdan uummata foqfaqaa. Keeniyaa taa'ee haasaya. Maanii taa'ee haasaya. Bakka fedhe taa'ee dubbachuu mirga qaba. Bakka fedhe taa'ee haasa'uu mirga qaba jechuudha. Bakka barbaade taa'ee dubbatee waan barbaade haasa'uu mirga qaba. Jawaar gaafa isin cadhiseetiin jedhe hudduutu isin solloqa. Dhiirrillee akkamiin dhufeetiin hudduuti yana dha'uu dhabee jedha. Dubartiinillee akkamiin dhuftee hudduuti yana dha'uu dhabdee jetti. Gaafa Jawaar cadhisees isinis kaansarii. Gaafa inni dubbates kaansarii. Haya attaa ta'u isin jala. Attamaa ta'u Jawaar. Na'im akkamaa ta'u. Jawaar osoo du'eeyyuu Itoophiyaa keessatti haga awwaalamu rabbitu beeka. Itoophiyaa keessatti osoo du'eeyyuu Jawaar nama reeffa isaa gubanii jechuudha osoo arganii bar. Osoo du'eeyyuu Itoophiyaa keessatti qarbii qotaniin awwaalan. Giifti tuulamaadha. Wuci. Intala gandaa shaarmuxaa. Deemiti farshoo kan keessa fariyalla. Iji. Maaliif beekta waa'ee kanaa? Maalitti beekta waa'ee kanaa? Deemi farshoo kan keessa fariyalla. Galabbata deemi farshoo kan kee. Mudhii hidhadhuuti farshoo kan kee galabbati deemi maaliif beekta waa'ee kanaa? Qinqinam. Maaliif beekta waa'ee kanaa hundi sitti beektan maal inni? Deemiti farshoo kan kee burcuqoo takka lama galabbatii ka'iiti yalla hudduu harree seentanii. Ummata fasaami. Zeddoo Jimmaa abbaa diigaa, abbaa gooroo, abbaa gaaraa, abbaa maalii, abbaa buqqee jedhee wanni isaan asirra gayyaanii haasayan si ajaa'ibaa. Jamaal abbaa godii, abbaa garaa, abbaa diigaa, abbaa maalii, abbaa akkasii. Wata bok baaqaa kanni. Gizee asirra waa gayyaatanii dubbattan uf laala. Fasaamochi. Isin bichatu qabsaa'eetiin Abiyyiin aangoorra kaa'e. Kophaa keessanii qabsooftaniitiin kan Abiyyiin aangoorra fiddan. Dhiinni qeerroof qarree meeqa itti dhangala'eeti bar. Barsiisota meeqa itti dhabneeti bar. Barataa meeqa itti dhabneeti bar. Oromoon kutaa kudha takka dhiinni isaanii itti gajjigeeti bar. Sukkaaraaf zayitii kan teessoo gubbaa kennu. Namicha kuulii baadhatu fidanii taa'anii jechuudha. Jaalattanis jibbitanis abbaa isaa hayyatis zayitii safaraa ture. Namicha kuulii baadhatu kurru gaariitiif zayitii oofu kan maqaan isaatu Abiyyi ta'uun isaatu iyyuu shakkiidha. Fuudhee minnee aangoorra kennanii jechuudha. Dhiinni Oromoo kutaa kudha takka itti gadi jigee. Gaafa seessa jirtan. Abiyyi Jimmaan keessa dhalachuu iyyuu eenyu beeka. Mee namni beeku kam eenyu jira jechuudha. Namni Abiyyi Jimmaan keessa dhalachuu namni beektan jirtanii? Namni maqaan Abiyyi jedhamu Jimmaan keessa dhalachuu iyyuu namni beeku jira. Sijjamir namni Jimmaan keessa dhalate maqaan isaa abbaa garaa, abbaa gooroo, abbaa diigaa, abbaa facaasa, abbaa mancaasa, abbaa akkasiiti. Abiyyi Ahmad Aliiti inni. Maaltu iyyuu inshallah Jimma isa godhe. Maqaan akkanaa Jimma keessa ni jira. Jimmi sinaa godha iyyaanni abbaa kiyyaa ammata fasaami. Bukkee wal gahe.
Jawaar yoo waa takka dubbateetiin jedhe hudduu biloonii hudduutu sinxiixa. Yoo jedhises biloonii hudduutu sinxiixa. Ammas yoo abiyyi ka jimmaan bichaa bulchaa jiraate nuti akka arsiitiin mootummaa barbaannaa jechuudha bakka. Abiyyi ka jimmaa bichaa miti jimma bulchaa jira. Erga inni ka jimmaa bichaa ta'e jimma bulchaa jiraate nuti akka arsiititti mootummaa mataa kennaa barbaanna. Harargeenis mootummaa mataa keessanii ijaaradhaa. Wallaggas mootummaa mataa keessanii ijaaradhaa. Egaa abiyyi ka jimmaa bichaa ta'eetiin jimmaan bichaa bulchaa jiraate jimma maanurraa tuqan jedhanii lolaa jiraatanii kalaas. Harargeenis gabbayaa mootummaa mataa keessanii wallos wallaggas mootummaa mataa keessanii ijaaradha. Maaliif qabsoofni qofa kan mootummaa mataa kennaan ijaaradha? Maaliif qabsoofni qofa hin jiraa bara? Arsiitu qaadiduu arsiitu kan idduu jette Oromoon. Osoo Jawaar illee aangoorra jiraate waan kana ka dalagu taateetiin namni waan takka dubbanne namni irraa jal'isu tokko hin jiru. Ammas taree deebi'ee Jawaar gabbahee waan san dubbachuusa maal waan abiyyi hin jenne jedhe abiyyi bar waan gaafa rimaa garaa haadhaa jiru haati rimaa isaa garaa ji'a torbatti ati mootummaa torbaffaa taata jettee haati bar akkana goggootee garaa ofii ati mootummaa torbaffaa taata jettee haati akkana gootee itti himte bar abiyyi jedhee miti reemaa barsa ati mootummaa torbaffaa taataa jetteen haati. Abjuu keessa jira jechuudha. Hilmi haaraati dhugoomee. Si ajaa'iba warra. Namichi tokkichi akkanatti addunyaa tana raasaa jechuudha. Arsii raasaa akka jedhan nadaa dhugamaadha. Arsii ta'uu isaatiif bicha akka jibbu jira bara. Arsii mataa dhalachuu isaa qofaaf. Arsii mata'ee dhalachuu isaa bicha. Maaliif jibbitamu sun jedhan Jawaar arsiidha. Arsii ta'ee dhalachuu qofaaf. Ka jibbu jira jechuudha. Waan biraa dhiisi. Arsii ta'ee dhalachuu bicha. Dhallee taanaan borullee taanaan arsii rasaasa. Arsii farda diina jedhe waraanu malee. Arsii diinaaf karaa banoo miti. Warri diinaaf karaa banaa turtan, warri diinaaf karaa saaqaa turtan, warri ammoo dhiisaa guddaa waliin haasofsiifnu. Dhiisaa. Ruuzii kennaaf lukkuu teenna haasaa farannu dhiisaa. Waa hedduu garaa nu jira. Dhiisaa mee. Dhiisaa. Arsii harree salteedha. Harree sanuu ol dhaqqabdee jennaan harree sanuu kortii mi arsiin. Ati jaartii tanteetiyyuu bakka isiin jirtu hin beektu bakka qaamni daabboon jaartii teetiyyuu bakka jiru. Harree sanuu ol dhaqqabnaan dhaqqabdii bara arsiin. Bara harree sanuuyyuu achi ol fagaattu sanuuyyuu kama danda'utu ol dhaqqaba bara. Ati jaartii tantee tanayyuu gadi hin dhaqqabtiin tantee kookombariidhaaf muka mulawwaati nu shoggorti shoggoramaa. Chiloota barbaachisa sanuuyyuu jechuudha. Ati tanaayyuu jechuudha tasi jala jirtu tanayyuu of jalatti hin argitu. Tasi jala jirtuutu arsii si jala bulcha. Waaqa arsii na bulchi jedhe tasi jala jirtuuyyuu jechuudha. Tasaam. Si ajaa'iba bar. Mataa gaggara galchite abiyyiin gubbaa keetti jedhee bar. Inni isiniin jedhee bar. Na faarsanis natti hin qorru. Na arrabsanis natti ho'u. Isiniin jedhe inni. Isiniin dubbate bars baay'isa wayii goonni takkuma dubbata. Takkuma dubbataa bar. Leenci takkuma dubbata. Cadhisuu Jawaarii dhugaa seetanii warri dirree qabsoo badhifatan nama bakka tam seentan. Boolla tam seentan. Cadhisuun Jawaarii dhugaa isinii fakkaatee warri dirree bal'ifatan. Hai,
warra abbaa diigaati warra abbaa garooti warra abbaa distii dadhabmaa. Bayabba bayabba innan jedhe bayabba. Warra abbaa diigooti warra abbaa garooti warra abbaa paastaa dadhabma. Ya babar. Jawar gaafa dubbatellee kaansarii isinitti ta'a. Gaafa jedhisellee kaansarii isinitti ta'a jawar. Akkasitti beeka. Akkasitti seef godha. Ilma leenjisoo diigaati. Kadiinaaf karaan irree kadiinaaf garaan irree. Jawar angoo barbaada jawar jetti. Jawar ka angoo barbaadu maal godhu kompiitara ittiin qabsaayaa ture hicciitii ofii fudhee galee isinit kenna. Maal godhuufi lammummaa ofii ofirraa baasee ofirraa kennu. Yoo barbaade hoo habibi dantaa ofiitti dhabe bar jireenya ofiitti dhabe bar Jawaar. Itoophiyaa yoo bulchuuf yaade iyyuu Jawaar jireenya isaa guutuutti dhabe. Jireenya isaa, jaartii isaa, ilmoo isaa, barnoota isaa ka biyyaa baheef kanatti dhabe jechuudha. Jawaar jireenya isaa guutuutti dhabe yoo Itoophiyaa bulchuu barbaades. Ammas bulchuus nama danda'u jechuudha. Gaafa inni dogongores akkasuma jala haasu. Gaafa inni dogongores akkasuma jala dubbannaa akkasuma jala haasofnaa jechuudha. Isiniif galee jireenya isaa guutuutti dhabe Jawaar. Jawaar barbaqatee re'eetis suudha bookaa hoolaatis biyyarraa baheetiini achi taa'ee qabsaa'eetiini kan biyya galee miti bar. Re'eetis hoolaatis biyya baheeti miti bar. Yookaan dantaa jireenya isaatii fi bishaaniin dooniidhaan yookaan ammoo Liibiyaadhaan biyya baheeti miti bar. Nama sammuun isaa jechuudha barumsi isaa barumsaan jechuudha sammuun isaa fagaatee jennaan biyyiti kun keessi siin hin malu akka Itoophiyaatitti miti akka addunyaatti barachuu qabdaniitiin barre fuudhanii biyya alaa baasanii bar. Nama barumsaaf biyya bahee barumsas dantaa isaa san dhiisee gara qabsootti seenee jechuudha Jawaar. Barumsa ofii san dhiisee namicha kuulii jalaa baasee teessoo gubbaa kaa'ee jechuudha. Gab godhadha. Barumsa ofii san dhiisee daftara ofii san karaa cufee dantaa ofii san karaa cufee kuulii jalaa baasee zayitiidhaaf sukkaara jalaa baasee teessoo gubbaa kaa'e. Silaa gisee Jawaar hin argu galatoom jechuun ni qaba jechuudha. Galatoom. Kana naa godhuu keetiif thank you. Galatoom. Akka siyaarratti kiiloo keessa haaromse sani siidaa Minilikii haaromse sanitti siidaa Jawaarii dhaabee haaromsuu qabaa ture jechuudha. Akkas tusaan hin mala malee Jawaar qilinxoon hin maltuun hin ture jechuudha. Akkas tusaan mala malee Jawaar doorsifamu turre jechuudha. Akkas tusaan malee Jawaar kabajaa dhabuun isaan hin turre jechuudha. Fasiin tunniin jechuudha tan fedhii teessanuu daqiiqaa takkitti qoxxobachuu hin dandeenye waa'ee Jawaarii haasa'uudhaaf isin hafa. Waa'ee Jawaarii dubbachuudhaaf isin hafa jechuudha. Warri niitii teessani osoo ati mana jirtu niitiin tante ollaarraa ulfooftee sitti galtu warri niitii tante baasteetiin akka paantiititti ofirraa gurgurtu jechuudha. Waa'ee Jawaarii haasa'uu irratti isin hafaa jechuudha fadhiidoon jechuudha. Isin hafa waa'ee Jawaarii haasa'u. Si jaman Jawaar maalitti si beeka dhalachuu dhabuu kan ka'e. Maalitti si beeka Jawaar? Jawaar jechuun bar nama sammuun isaa fageessee yaadu bar. Taa'ee danda'a gaafa Jawaarii hidhame maal jedhee irra barreessaa ture. Gaafa Jawaar mana nyaataa keessa mana hidhaa keessa nyaata dide taa'ee danda'a maal jedhee irra barreessaa ture. Argitanii miti? Garuu gaafa taa'ee mana hidhaa seeneetiin jedhe Jawaar maal jedhee barreessa. Baga sitti jechuun wallaalee. Bar baga sitti jechuun wallaalee bar. Sitti bagaa jechuun wallaalee. Itti gammaduu wallaalee jechuudha. Harkatti dha'uu wallaalee jechuudha. Waan inni jedhee barreessee argitan. Akkasii namni sammuu yaadu jechuudha. Sammuu akkasii san baadhatee deema Jawaar. Osoo amma ana taateeti sitti bagaa jedhaan. Baga sitti. Hallayyaa gaafa duraanaaf qote baga itti galte jedhaan isla. Osoo ana taate akkas jedhee barreessa. Jawaar garuu maal jedhee akka barreessee dhaqaa laala feesbuuk Jawaar irra jira. Gaafa inni bahe maal jedhee akka barreessee dhaqaa laala. Argitanii? Kanaaf Jawaar
nama miti Oromoo bira taree Amaara fayyadu osoo biyya sanirra seettaa bulee jechuudha. Nama Oromoo bira taree Amaara fayyadu Jawaar. Isiniif kanaafuu warroon jechuudha onneen teessan baq isin jettu akka lukkuu dhalageette jechuudha. Lash jedhaatii ruuzii keessan saffarataa re'ee teessan tissaa katiraa kooftus tiraa kan kee oofaa ka oobarii dalagattus oobarii tante dalagataa isiniif galee oobarii tante dalagataa ka zinaa daladus zinaa kee dalagaa ka karambullaa dhooftus karambullaa kan kee dhayaa obboleessa kee jireenya kan kee jiraadhu. Sijjamir dhiira taatee jechuudha dhiira taatee dhiira yoo shattatte sammuu akka Jawaarii yoo qabaatte Jawaariin irraa haasoftan.